metiitichaa itti qabataa jedhe. Amma dura Sabrinaan anisi arkeetillee hin beeku. Hangam takka inni bareechee wallee sana abbaarra fooyyeessee hojjetee fi hangam takka gartee walleen tuni wallee duraanii sanii godhee gabbuusee kanallee hawaasa osoo hin ta'in hawaasillee warra gartee gadi fageenyaan laaluu danda'utu adda baasuu danda'a. Artistoonni immoo hangam takka akka fooyyeessitee hojjette hangam takka akka gabbuuste ni beeka. Maaliif kanaafuu namni kabajaa waliif godhuun dirqama barbaachisaadha. Seera gartee akka dur gaafa bara haasataa seera koopiraayitiitu jira. Arrallee seerri akkuma haalli yeroo jijjiiramaa deemutu hundi jijjiiramaatuma deemti numa jira. Abbaan tokko wanni isaa qabeenyi isaa aartiin qabeenya isaa gaafachuu danda'a. Akka gaafachuu danda'amu artistootas gaafachuu dandeessanii nin beekaa gartee karaa akka isaaniititti yuutuubii fi gartee miidiyaalee adda addaatirraa illee yoo kan hin fagaadhute waa hunda nin beeka jechuudha. Qorannaa odeeffannoo namuutu bakka jiru sani jechuudha. Haala qilleensa hojii fi namuutu humnallee itti dhabu jechuudha. Dhii odeeffata jechuudha. Humna odeeffadhaanis hanga irrallee gahuu dadhabu. Kanaafuu maaliif kabajaan tun dhabamte? Maaliif wal gaafachuun dhabamte? Kabajaan tun maaliif naan godhamin? Tajattu irrattiin dubbadhee sanirrattiin dubbisan kaase. Ya, oke, galatoon waan bareedaadha. Namni as gala afaan akkaawuntii isii gaafatu jirtanii namni tokko tokko immoo nama leenca darbuu dhabnechaa jirtanii warri leenca qabdanis darbaa rakkoon qabu akkaawuntii isii warri gaafatu jirtanii dhumarra immoo isatti dhufna osoo obsitaniitti ma dhageeffatanii gaarii na fakkaata. Namni kaan keessan maqaa Sabriinaa barreessuu jirtanii Sabriinaan obboleettii keenya yoo dhuftee Sabriinaan akka isin dhuftu hin beekama wayii dhufti. Sabriinaa yoo sala jiraatte namni yoo jiraatte Sabriinaan dhufti warri maqaa isii barreessaa jirtan yoo Sabriinaan illee dhufte Sabrinaanis ol seentee namoonni ogummaa takka ammoo muuxannoo aartii qabanillee waan iftuun dubbachaa jirtu kanaa fi waan Sabrinaanis dhuftee dubbachuu ni dandeessan jidduun laaluu ni dandeessanii araarsuu ni dandeessanii ammoo wanni sirbachuu qabdani waan biraati miti jibbaadhaa miti wal ajjeessu takka wal xiqqeessuudhaa miti hojii keessatti kopheen ni dhufaa komeessanii Sabrinaanis as gara jirti na fakkaata. Sabrinaa yoo jiraatte ililli na darbi yoo jiraachuu baatte ishee irra godha warri fuuldurraa qabdan hunda caalaa immoo namoonni ogummaa qabdan warri akka Maashoofaan warri akka Guutamaa Mahammad warri akka Isaan Zeenuu nama hedduu as galatti sirra arguutti hin jira. Waan amma iftuun osoo jirtu kanaa fi Sabrinaan isin dhuftee waan isin dubbattu akka isin dubbattaniin fedha osoo asuma turtanii waan bareedaadha. Iftuu Sabrinaaniin sirba Sabrinaan beekamaadha. Sirba nama jechuun sirbuma artistoota Oromoo kabarii wooti. Namni tokko gaafa sirba nama tokko guutuu jalqaba hanga dhumaatti hojjechuudhaas haa ta'u walaloo 3 fi 4 sirba adda addaarraa walitti hidhanii sirbuus haa ta'u namni tokko gaafa sirba nama tokkoo kabar godhu abbaan sirba namaa kabar godhu sun abbaa sirba isa jalqaba saniif maal godhuutu irra jira. Akka heeraatti moo akka seeraatti moo akka seera aartii Oromootti maaltu isin gidduu jira akka artistootaatti namni tokko sirba namaa walaloo 3 4 fuudhuufis haa ta'u sirbicha guutuu kabar godhuullee yoo barbaade abbaan kabarii godhuu deemu sun abbaa sirba isa jalqabaatiif maal ulaagaan takka fuudhii isaan gidduu jirtu maaltu ta'uu qaba ture? Sabrinaan ammoo waan silaa jiru san takka heera takka seera san maaliin cabsite? Seera isin cabsite ilaalamma artistoonni ni beekan dabbaal keenya amma asirratti aartii mee nama tokko artistoota gurguddaa gartee gaanii jiran buleeyyiin warreen hedduu takka uummata biratti warreen bebbeekamoo ni jiran kakka Aliyyii Saabiffaan isaan sammee galchi gaafadhu asirratti waa'ee jiru kanarratti artistoonni ni siyaada kannuu danda'a. Hayyama abbaa malee dhatte jechuudha. Jecha tokko maaliif hin taane maaliif namni akkaataan itti gartee isin guutuu isaa wallistu sirba hiyyeessan isa jaalatte san albama san keessaa isa jaalatte guutuu isaa wallisuu dandeessi. Maaliif nagaafattee asirratti nagaafachuudha qabdi. Yoo isin arraan tana jijjiirama isin arraan tana harkatte namuutu haala yerootiitu if duuba na deebise malee anis jechuudha. Sammuu nin qaba sagaleellee nin qaba jechuudha. Sagalee duraanii daran fooyyessee hojjechuullee ni danda'a. Garuutu immoo maaltu akka jechuudha. Kara dubbatti na harkisee ni beektan jeetii yaada. Garuutu kun waan inni machaa waluu miti jechuudha. Inni madduun dubbachuullee hin barbaadu ani garuu ni beektan jeetii yaada. Kanumaafuu immoo isin guutuu isaa nagaafachuu dandeessi. Guutuu isaa.
isa ana gaafachuu dandeessu san haala ilaalcha kabajaa ta'een jechuudha ana gaafatin amma dura Sabriinaan anis arkeetillee beeku sirba Almaas Tafarraa gaartistii hangafa teenyaa taddur sirba isii sanirrattiin arkee anilleen gartee isii qilleensuma irrattiin hin beeka maaliifi hangam takka jechuudha hanqa safuu fi kabajaa qaban warreen wallistoota wal beekan jechuudha namuu gartee yaadaa wal beeka warri hojii wal fakkaatu hojjetu amala walii guutuun isaanii wal beekan jechuudha akkasumatti anis eenyu akka kabajaa qabu eenyu akka safuu qabu eenyu akka sabboonummaadhaaf hojjetu nin beeka tolcheetiin beeka gartee isaanii wajjillee daddeemee gartee utaalee gartee gaa kiliipillee narraa illee bareeduu baattuwan garuutu sammuudha sila waan fooyyaa tokko hojjechuullee nin danda'a jeetii yaada garuu dabbal keenya asmaanu gaa uummata kiyya galatoomaa isin warri yaada gaarii naaf gumaachitanis lammitiyya isinin jaaladhaa galatoomaadhaa Oromoon leenca dulloome tiitichaa itti taphataa jedhe خيزير ترتي الحمد لله قالت ربي تي أبدي سنكوتان فوز دي كوتادو وري هذا قارين أبغى ما تيتن قالتوا ما ناجرات دادا نفانا ناجرات داد اسم جا خاني نتيما تورو في دبال كينيا كوفوسون تك